Sagantaa BBC Afaan Oromoo. Yooya malee yooya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenyaan jalqaba. Kongireesiin Oromoo idil addunyaa maal milkeessuuf hundeeffame? Sadarkaa addunyaatti haa ta'u biyya sana keessatti dhiyaachuu of ta'ee mul'achuu fi of ta'ee dhaabbachuu akka danda'uuf gumaata yoo irraa barbaachisu kennuudhaaf. Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni malidhaatii baafamanii ajjeefamuun himannaa irra deebiin dhiyaataa jira. Aangaa'onni maal jedhu? Inni kun kallattii mootummaatiin ta'u boris ta'uu hin danda'u. Kun ololaaf kan fayyadamaa jiranidha. Aanaalee adda addaatti namni qophaa'ee yeroo ammaa akka kana hojjetaa jirullee dabaafachaa jirra. Burkina Faasootti namoonni 19 ajjeefamu. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura. An asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii naannoon uummattoota kibbiliti Itoophiyaa ifaatti arrondaa'e. Naannoo Itoophiyaatti 11ffaa ta'ee hundeeffamu kun har'a ifaatti heer mootummaa ragaasifachuun hojii jalqabe. Hundeeffama naannichaa jalqabirra kaasee hordofaa akka turee fi hojii gaggeessan wajjir piroojeektii murtoo uummata kan ta'an miti qubadiru afaan hojii naannoo haaraa kan dabalatee haala hundeeffama isaa akka naannootti hima. Naannoon haaraan kun ifatti jalqabeera. Heerri mootummaa naannichaa ragga'eera. Afyaa'ii fi ittaanaan afyaa'ii akkasumas pirezidaantiin naannichaas filatamanii sirni alaabaa naannichaa fannisuu fi aasxaa naannichaa ifa gochuu gaggeeffameera. Heera naannoo haaraa hundeeffame kana wanti adda godhu teessoon naannichaa magaala tokko ol ta'uu danda'a kan jedhu raggaasifameera. Haga ammaatti magaalonni 4 teessoo naannichaa akka ta'aniif dhiyaataniiru. Wantoonni bu'uuraa akka moggaasa naannichaa, afaan hojii naannichaa, teessoo naannichaa, aangoo qoqqooddachuu, alaabaa fi aasxaan fedhii uummataa irratti hundaa'uun qorannoon gaggeeffameetu murtaa'e. Caasaalee naannichaa hunda keessatti afaan Amaaraa akka afaan hojii naannichaa ta'u murtaa'eera. Naannoo kana keessaa bakka hundaa akka walii galan taasisuu waan danda'uuf afaan Amaaraa filatameera. Haa ta'u malee afaanonni biroo kan uummattoonni naannichaa dubbatan mana mareetiin yoo murtaa'an ammoo carraan afaan hojii dabalataa jiraachuu malu ni jiraata. Tajaajilli mootummaa fi humni nageenyaa itti aansuun gurmaa'aa adeema. Naannoon uummattoota kibbaa godinaalee 5 walitti makuun kan hundeeffame yoo ta'u godinaalee Oomoo Lixaa, Beenchi Shakkoo, Kafaa, Dawuroo fi Shakkaa akkasumas aanaa addaa Kontaa keessatti argamu. Abbaan artist Jaallee Amantee yookiin Kabbitoo maanguddoon gan 70 kan ilmi isaa miseensa Wooboo jedhamee torbaan dabree to'annoo poolisii jala baafamee humnoota nageenyaan ajjeefamee jedhamaatiin isaa waan Kabbitoon jedhee fi himannan wal fakkaatan kanaan dura godinaalee Horoo Guduruu Wallaggaa fi Shaawwa Lixaarraatti maatii fi firoonni dhiyeessan walitti qabuun hirpha gammachuu kan qopheesse. Obbo Amanteen torban lama dura humna nageenyaatiin qabamuun kaampii poolisii humna addaa Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachaa keessatti hidhamanii akka turan ilmi isaanii Jaallee Amantee Kabbitoon BBC'tti himeera. Kan ajjeefaman bakka manneen baay'atan daandii irratti ganama keessaa gara sa'aatii 12 walakkaatti ta'uu dhageenye jedhe. Torban lama dura mucaan waamuudhaa bosona jedhamee sababa mucaa isaatiin hidhamee ture torban lama turra. Sambooda mana hidhaa tursiisanii deeggartamanii hidhaa keessaa baasanii karaarratti ajjeesanii sa'aatii dheeraadhaaf akkas gara sa'aatii 5 akka reeffi hin taane dorganiidhaan nama guddaadhaa kan kireeffata xiqqaasee jedhanii gaafa deeman isaan sa'aatii wayiitti fixamanii jedhame namni jaarsummaa deemee gaafachuu dandeenye awwaala isaarraan gaafachuu dandeenye waaqan beeka guyyaa tokko namni kana godhe kan harka isaan nama. Jaalleen sababa obboleessa isaanii kanaan hundi isaanii qaama nageenyaan akka barbaadaman himee sirna awwaalchaa irrattis akka hin hirmaanne dubbateera. Obboleessi isaanii waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaan farrajetti kan makame waggaa 2 dura ta'uu hima. Taatee kuyyuutti mudate jedhame kana ilaalchisuun qulqulleeffachuudhaaf yaalii BBC'n poolisii dubbisuudhaaf taasisee milkoofne. Kanaan dura garuu poolisiin himannaa kana balaaleffateera. Kanaan dura Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa tarkaanfiin seera kabachiisuu Oromiyaa keessaa karaa seera hordofeen ta'uu qabaa jechuun qeeqaa tureera. Himannaa mana hidhaatii baafamanii ajjeefamne jedhu kana duraan godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa fi kaanittis dhagahamaa ture. Baatii muraasa dura maanguddoon obbo Moosisaa Lammaa jedhaman magaalaa Finfinnee naannoo Atoobistiraa jedhamee beekamutti qabamuun
hidhamanii gara abuna bindu biratti geeffamuun akka ajjeefaman maatiin ni himu. Himanna namoonni to'annaa seeraa jala jiranii baafaman ajjeefaman jedhu kan irra deebiin dhaga'am kun dhugaa miti jedhu dubbii himaan paartii badhaadhina Oromiyaa obbo Geezaachoo Gabbisaa. Gochootsu kanneesoo hidhatoonni woboo kan mootummaan abbaa shaneetiin jedhuu fi shororkeessummaan farajee uummata irraan gahan miidiyaan qoratee gabaasoo akka himu wangaan kunin taatee godin shaawaa kaabaa kuyyuutu raawwatee akka quba hin qabne dubbata. Amma yuutaanatti dubbis. Gaafa jimaataa torbanuma darbee jechuudha godina shawaa kaabaa aanaa kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaatti kaampii kan poolisii Oromiyaa jira. Achi keessatti maanguddoo ganna 70 kan 72 hidhamanii turan baafamanii humna poolisiin akka ajjeefaman maatirraa dubbisnee turre. Poolisiirraa yaada argachuu dadhabne garuu himanni wal fakkaataa bakkeewwan garaa garaattis mudatamanii hidhaatii baasanii ajjeesuu bakka buufata poolisii yookiin immoo kaampiitti fuudhanii ajjeesuu irra deddeebiin mudata. Akka paartii biyya bulchaa jirutti maadha deebiin keessan kun hangam seera kabachiisuu keessatti fudhatama qaba? Qabatamaatti waan amma kaastu kan insidentii tokko kan kaaste kana quba hin qabu. Irra guddeessa iddoo dubbiin kun irraa dhufutti qaamni nageenyaa jiru ibsa gaarratti kennuun barbaachisaa ta'a tokko. Lammata waliigalas akka naannootti qabatamaatti kan beekamuuf fudhatamas kan qabu tarkaanfii olaantummaa seera kabachiisuu. Tarkaanfii olaantummaa seera kabachiisuu immoo yeroo ammaa addattiyyuu labsii yeroo tattamaa keessatti illee ifatti kan taa'een jira. Yeroo tarkaanfii fudhachuuf deemnu ragaadhaaf haala qabatamaa lafarra jiru irratti hundoofnee irraan kan hafe calluma jedhamee akkasumaan karaa seerarraa maqeen faallaa seeraatiin wanti fudhatamu tarkaanfiin tokko yoo akka jiraatu mootummaan hin eeyyamu hin jirusi. Garuuti maaltu jira naannoo Oromiyaa keessa kan jedhamu irra guddeessa olaan uummata burjaajessuuf yaaluun qaamolee adda addaatiin tarkaanfachiifamu miidiyaaleettis hin dhufa. Daa'imni kichuun duutu haati bakkeettaftu abbaan ijoollee irraa ajjeefamu ajandaa ta'an jiru. Amma kan ajandaa ta'u dhimma tokko kaasanii mana sirreessaa akkasitti akkas ta'e maalii kan jedhu kana jira. Kun ololaaf kan fayyadamaa jiranidha. Dhagaa jira waan tokko aanaalee adda addaatti namni qophaa'ee yeroo ammaa akka kana hojjetaa jirullee adda baafachaa jirra. Uummanni maasaan isaa gubataa jiruuf qe'eensaa manca'aa jiru humna badiitiin tarkaanfii irratti fudhatamaa jiruun beeka. Eenyu akka irratti fudhatu haa ta'uti garuu sababoota hin jirre uumanii ajandaa gochuudhaaf isatti fayyadamuudhaaf tarkaanfiin humni shororkeessaa kanaan fudhatamaa jiru akka beektan asumaan yaadachiisuu barbaade. Kanaaf namni mana hidhaatee fuudhamee ajjeefamaa jiru hin jirudha yaadi keessan? Inni kun kallattii mootummaas hin ta'u boris ta'uu hin danda'u. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii dhaabbanni qarqaarsa idil addunyaa Ameerikaa gabaasaalee dhaabbatichi Itoophiyaa keessa bahaa jiran jedhan kuffisuun hojii isaa Itoophiyaa keessatti akka itti fufu BBC'f mirkaneessa. Jarmiyaan gargaarsa biyyattii USAID nyaata yeroo atattama dabalatee qarqaarsa haalaan barbaachisaa ta'an kaab biyyattiitti dhiyeessuu itti fufnee jedhu. Mootummaan Faransaay lammiileen isaanii Itoophiyaa keessaa akka bahan gaafata. Asiin dura biyyoonni akka UK, US, Kanadaa, Raashiyaa fi kanneen biroo lammiileen isaanii akka bahan gaafatee ture. Kun erga humnoonni TPLF gara Finfinneetti dhiyaachaa jirraa jedhan. Burkina Fasotti haleela raawwatee namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuu himan. Isaan keessaa 9 loltoota mootummaa yoo ta'an 10 ammoo namoota nagaa jedhan. Eegi gannaa 2017 haleela gareen hidhatan raawwataniin namoonni 10,000 lakkaa'aman du'uu himan. Kenya fi Rwandaan tallaalii COVID-19 ijoolleef kennu eegalan. Rwandaan ijoollee gan 12 ol tallaaluuf Keenyan garuu ijoollee umrii 15 irraa eegalti. Mootummaan Keenyaa jedhufu keessa namoonni tallaaliin fudhatin konkolaattota uummata dabalatee bakka hedduu irraa akka dhorkaman ibsi. Dhiyen kana hayyoonni Oromoo walitti dhufuun Koongireesii Oromoo idil addunyaa hundeessuu ibsan. Dhaabbati ammaatti bakkoota 80 ol qabu kunin waan eegarii tilmaamuun uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti mul'ate kabajamee gaaffiin isaanii akka deebituuf gochuuf deemaa jedhan. Dhaabbati kun maal milkeessuuf hundeeffamee jedhee pireezidantii isaanii Dr. Hussein Kaadir gaafadhe. Koongireesiin kun maal milkeessuuf hundeeffame? Kaayyoon inni hundeeffameef maali? Koongireesiin Oromoo idil addunyaadha. WOC World Oromo Congress walitti dhufeenya hayyootaati, walitti dhufeenya beektotaa fi diaasporaa Oromoo addunyaa irra jiruuti. Uummata Oromoo kanaaf waan isa barbaachisu qaama dintaa fi gaaffii Oromootiif qabsaa'u hundaa gargaaruuf bira dhaabbachuuf tumsuu fi akkasumas egeree boruu Oromoo haala qulqullaa'aa ta'een define godhanii uummatattis qabsaa'otattis
garsiisuudhaaf kan hundaa'edha. Hunda caalaa Oromoon tokko ta'ee gaaffii isaa bifa qindaa'aa ta'een sadarkaa addunyaatti isaa ta'u biyya sana keessatti dhiyaachuu of ta'ee mul'achuu fi of ta'ee dhaabbachuudha akka danda'uuf gumaata hayyoota irraa barbaachisu kennuudhaaf kan hundaa'edha. Uummanni Oromoo gaaffii isa kan gaafachuu fi waggaa hedduu fi qabsaa'aa ture. Amma kongireesii kan hundeessuun maaliif barbaachise? Akkuma xiqqaatti uummanni Oromoodhaa yeroo dheeraadhaaf qabsaa'aa ture. Gaaffii mataa isaa qaba biyya sana keessatti. Waggaa 50 kaasuu dandeenya. Sana boodas waggoota 50 kaasuu dandeenya. Ce'ees waggoota 27 baroota dabran sadiin keessatti gaaffii gurguddaa qaba. Gaaffii siyaasaadhaa qaba, gaaffii diinagdeedhaa qaba, gaaffii abbaa biyyummaa qaba, gaaffii aadaa, gaaffii afaanii, gaaffii argitee ofiin bulchuudhaaf danda'uudha, gaaffii sabaaf sablammoota biroo wajjin wal qixa ta'ee jiraachuudhaa kaasaa ture jira. Kunis akkuma yaadattu sochii qeerroo fi qarree Oromootiin akkasumas uummata bal'aatiin gaaffiiwwan sun ciccimaa dhufee mootummaan waggaa 27 bara hedduu keessaa ture jijjiiramee hafuurri yookiin qilleensi jijjiiramaa tokko dhufee waadaan galamee ture. Garuu ammaas gaaffiiwwan sun osoo hin gara biraatti deemame sun uummata Oromoo biratti gonkumaa fudhatama argachuu hin dandeenye. Kanaafuu rakkoo biraa, dararaa biraa, hidhaa, ajjeechaa, gadadoo waan akkasii keessa seenee sadarkaa argitee gaaffiin uummata Oromoodhaa dagatamee turan irratti uummanni Oromoo komii fi aarii guddaa qaba. Nutis akka hayyoota Oromootti uummata kana qabsoo isaa gargaaruuf bira dhaabbachuudhaaf kallattii jiru itti barsiisuudhaaf akka hayyootaatti waan nutti mul'ate lafa kaa'uudhaaf gargaaruudhaaf kan uumamneedhaas. Biyya sana keessatti Oromoon utubaa guddaadha. Utubaan faawundeeshiniin inni irra dhaabbates Oromoodha. Kanaafuu gaaffiin uummata Oromoodhaa deebi'uu qaba. Nutis kanuma gargaaruudhaaf bira dhaabbannee qabsichi itti fufee jira. Garuu ammoo firiin isaa yeroo 2-3 haala hin taaneen harkaa fudhatamee jira. Kun akka nutti hin deebineef Oromoon afaan tokkoon qaama tokko ta'ee gamaa gamana fiiguu dhiisee walii wajjin dhaabbattee gaaffii isaa difaayin godhatee akka deemuuf hayyoonni Oromoodhaa gargaarsa gumaacha barbaachisu kennuudhaaf kanas baanedha jechuudha. Keenya magaalaa Nairobii waggoota 15 oliif ka jiraataa ture Samson Tekle Mikaayil jimaata dabree ergaa poolisiin ukkaanfamee eessa geeffamee agammaa hin beeku jettaati warri isaa adde Milaan Halefom. Obbo Samson daldala Keenyaa fi Itoophiyaa keessatti lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraa biraatti hedduu beekama. Haati warri isaa turtii BBC waliin taasifte maaltu akka mudatee akkanaan ibsite. ዓርብ ዕለት ሩብ ጉዳይ ለ12 ጅማታ ገልገለ ሳቲናኑ ለመሩ ብሩት ናፍ ብልብሌ ነሞኒ ኒህም ቤክኒ ሚዳ ሰራንጋ አከጅረኒ ፊ ኮንኮላታ ሳ ኬሳ ጎቶተኒ ባሰኒ ኢሰ ፍደቻ አከጅረን ሂርዮተ ኪየቲና ፊ ሚናን ጀዴ ጉያ ሰነራ ካሴ ኤሰ ከጅሩ ኤሰ ከጌሰኒ ፊ ልቡን ጅራቹ ፊ ዲሱ ሳዩ ዋንቲ ቤክ ምንጅሩ ቡፈተ ፖሊሲ ኪልማኒት ሪፖርት ጎኔር ቆረቻ ጅረ ጀዱ ዴቢዮ ማኖ ፍንከኒኒ ኢምባሲን ኢትዮጵያ ሃንገን ሂሙ ኦሊት ነው ገርጋራ ጅሩ ኢሳን አከ ሂንታኔ ፊ ኢሳን ብረ ረኮን ተኮለ አከ ሂንጅሬ ስሪት ነቲ ሂመኒ ዋንተ ደንዳን ሁንዳን አከ ነገርጋራና ፊብሰኒሩ ከነገርጋራ ሂንጅሬ ሞቱማ ኬንያዳ ቪዲዮ ወራበ ሜገድ ኢፈሜን ሂደተቶ ሞቱማዳ ጀደሜራ ከናፍ ከነቲ ጋፈተ ሞቱማ ቴፍርማኒ ሂንጅሩ ታናን ብየ ከነ ኬሰ ጅራቹ ዳፍ ነገኘ ከሚቱ ጅራ ከናፍ ልፋታዳ ዋንተ ጀደን ኬሰ ተኮ ዋንተ ኢትዮጵያ ወሊ ወልቀበት ጅራ ከነከናፍ ዳ ከነቲ ቀምኔ ጀደን ገሩ ሐሚዱ መደ ተሪ ከለቲ ጅሱፍ ተውስ ደንዳ ሳሚን ጅረኝ ዱንፋሳ ኬሰት ነመ ወልቀቤሩን ቀቡ ነመ ነጋዳ ሁንደ ወሊ ነመ ወሊፍ ገሉዳ ሆጂን ኢሳሙ ጋዚ ቲምብልቼፈተን ቢስኔ ኤልፒጂ ኬሳው ጀነ ኢትዮጵያ ፍንፍኔ ፊ ቢሾፍቱ ኬሰት ሆቴሉ ታፊ ወርሻሌ ፍራብስነ ከና ወልቀበቴ ወንቲ ረኮኑቲ ፊዱ ጅረ ጀዴ ያዱ አከማቲ ትነ ያደስ ሳሚን ጆሌ ኢሳቲ ባየ ዲያት አማ ጆሌ ኛተ ያቻ እንጅረን ባየ ውልፋታል እና ይሄ በጣም ከባድ ነው dhageeffatooteen sagantaan irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgala kanaa ergisaan bubbultee handhuura taate hiikan isaa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan asli galgalooti.